Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii kootii. Akkuma beekamu kanaan dura daballii mindaa hojjettoota mootummaatiin wal qabatee odeeffannoowwan jiran isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u iyyuu malee hojjettoota dhuunfaatiif mindaan dabalamuuf dabalamuu dhiisuusaa ilaalchisee wanti jedhame hanga ammaatti hin jiru. Egaa isa kanaan wal qabatee hojjettoonni dhuunfaa hojjettoota mootummaatiif mindaan kan dabalamu yoo ta'e miidhamoo waan ta'aniif Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa mootummaadhaaf gaaffii kana dhiyeessuu danda'eera. Gaaffii isaa keessattis ibsa bal'aa kennuudhaan mootummaan kallattii kaa'uu akka qabu kan dubbate yommuu ta'u, furmaanni isaa garuu hanga ammaatti kan hin laatamnee fi fuulduratti abdiidhaan eegamaa kan jiru ta'a. Anis odeeffannoo kana jala bu'uun hordofuudhaan fuulduratti maaltu akka jedhamee fi furmaata kenname isin biraan kan gahu yoo ta'u, hanga ammaatti waan hordoftaniif galatoomaa jecha chaanalii kana sabiskiraayibii, sheerii fi laayik gochuudhaan odeeffannoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nu turaan jedha.